Ashama akkam jirtu nagaan keenya lafa jirtanitti sinifatoo jecha viidiyoo kan biraadhaan deebinee jirra. Viidiyoo kana kan hojjedheef gaaffii karaa TikTok isin gaafadhe seenaa goota tokko seenaa hayyuu tokko isinitti mun dhufe amma xumuraatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba, subscribe warreen goone subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Egaa gaaffii tokko karaa TikTok gaafadheen ture, gaaffii sana deebisuudhaaf kan dhufe seenaa hayyuu goota tokko arra sinitti waan xiqqoo isinitti dubbadha. Kanaaf amma xumuraatti nu wajjiniin tura. Warratti gaaffii sun maal akka ta'e ilaallee walitti deebinaa. Gaafficha kun maqaa kee? Maqaan koo Kidaanee Gaaddisaan jedhama. Kidaanee Gaaddisaa hayyuudhaaf goota Oromoo yeroo jalqabaatiif tiyaatira afaan Oromoo barreessee Oromoof gumaache. Gooti kun eenyudha? Artist Haacaaluu Hundeessaa ta'udha. Haacaaluu Hundeessaa? Lakki. Nalganne kan biraa? Ayyee galatoomi. Ayyee gaafficha akkuma isin dhageessan kanidha. Hayyuudhaaf goota Oromoo tiyaatira Oromoo jalqabaa barreessee gumaache eenyudha jedhee isin gaafadheen ture. Deebii isaa isinitti mul'atu jechuudha. Hayyuuf gooti kun eenyudha jedhee isin gaafadheera. Akkasumas hayyuun kun tiyaatira qofa osoo hin taane lubbuu isaallee Oromoodhaaf gumaache gooti kun eenyudha. Baay'een keessan goota kana beekuu dandeessu. Egaa gootaaf hayyuu kan ta'e tiyaatira jalqabaa barreessee Oromoof kan gumaache Maammoo Mazammiridha jechuudha. Maammoo Mazammir dhageessanii beektu. Akkasumas lubbuu isaallee uummata Oromoo uummata saba kanaaf wareegee akkaataa wareegama isaatii akkaataan du'a isaatii baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een keessan beektu seenaa Maammoo Mazammir. Maammoo Mazammir akkuma isin beektan fannifameeti kan inni mootummaa Haayile Sillaaseetiin shira irratti hatuudhaan saba fuulduratti fannisanii ajjeesanii jechuudha. Seenaa Maammoo Mazammir YouTube irraa viidiyoo adda addaa argachuu dandeessu. OBN ni hojjeteera. Dookumentarii garaagaraa illee seenaan isaa hojjetamee jira jechuudha. Kanaaf seenaa Maammoo Mazammir guutummaa isaa argachuu dandeessu. Akkasumas ani immoo kan inni irraa dubbise kitaaba Shallamaa Kabbee seenaa gootota Oromoo fi kaan kan jedhu irraan dubbise. Kitaaba kanas dubbisuu dandeessu. Viidiyoo kan biraas ilaaluu dandeessu. Garuu jecha isaa dhumaa keessaa tokkoon isin affeeruu barbaada. Yeroo fannifamee yeroo fannoo irra jirutti yeroo wadaroo mormu isaatti hidhamee jiru irratti jecha dhumaa inni dubbate tokkoon isin affeeraa. Jecha kanan isin affeeraa dhaggeeffadhaa. Wayita fannifamuuf wadaroo morma isaa seenee rarraafamee miilli isaa waan irra dhaabbatee qabachuuf wixxifatutti yaadaa fi jecha isaa xumuraa akka dubbatu eeyyamamee fi jennaan Maammoon akkas jedheen. Dhiigni kiyya ulfina uummata Oromoof aarsaa akka kaffalame malee dhiiga tasa dhangala'e miti. Dhiiga kiyyaa fi dhiigni Oromoota hedduu fuuldurattis dhangala'uun Oromoo mirga isaa kabachiisuun isaa hin oolu. Ani gidiraa kamuu isin irratti hin raawwanne. Uummanni Itoophiyaa boruu bilisa ba'ee ofiin of bulcha. Qaanii tokko malees afaan isaatiin dubbatee seenaa isaanii barreeffata. Murtoon isin irratti ragaa sobaatiin fudhattan ooltee hin bultu. Harka mootii keessan Haayile Sillaasee fi harka xuraawaa keessan keessa dhiigni kiyyaa fi hawaasa cunqurfamaa irriba isiniif hin laattu. Bilisa ba'uuf iyyuu kana ani ija kiyyaan arguu baadhus isin irratti waan raawwatuuf isin garuu ni argitu. Galoon qabsoo cunqurfamtootaa boruu isin nyaatti. Kan harka keessanii argadhaa jedhee dubbii isaa xumuraa dubbate. Ayyeega walumaa galatti seenaa Maammoo Mazammir goota hayyuu Oromoo tiyaatira Oromoo jalqabaa barreessee gumaachee Maammoo Mazammir akka ta'e isinitti himeera. Seenaa isaa baay'ee isaa barreeffamee jira. Kanaaf liinkii seenaa Maammoo Mazammir addeessu kan biraa description box jala isinii kaa'a. Isaan seenaati. Seenaa isaa guutummaatti ilaalaa. Akkasumas kitaaba Shallamaa Kabbee kitaabota kaan irraa argachuu dandeessu. Kitaabota dubbisuu maleeffannoon isiniin jedha. Dhumarratti viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti nagaatti.